Hashama harkafuun daawwattootaaf hordoftoota feesbuukii kurraa bakka jirtanitti nagaan koo qilleensarra isin haga'uucha har'a yaada xinnoo tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Innis oduu amma yeroo ammaa waa'ee maaster pilaanii bifa biraa jijjiirsisanii bifa biraatiin Oromiyaa keessatti hin ta'a jedhanii haasa'amaa jiru. Warrootni caffeen Oromiyaa yookiin bakka bu'uun Oromoo gaafa du'a ilmaan Oromoo kun maaliif du'e lammii keenyarraa jettee haasa'uu dandeessetu waa'ee maaster pilaanii immoo sagantaa jijjiirteen uummatatti himuu dandeesse jechuudha. Nama lammiin kun maaliif dhiigni Oromoo du'e jettee dubbachuu hin dandeenye sagantaa kamiin uummata Oromoo irratti baasuu hin qabdu jechuudha. Hin dandeessu dandeettii hin qabdu jechuudha. Iseen koondemii Tigireet jechuudha. Waa'ee lafa Oromoo irratti dubbachuu humna hin qabdu. Waa'ee lammii Oromoo irratti dubbachuu lamma hin qabdu jechuudha. Gurgurachuuf uummata bituuf cunqursuuf dabarsitee waan gurgurtee lubbuu keenya immoo gurgurtee lubbuu ijoollee keenya immoo ajjeeste kan biraa se'aaf immoo nu qorquuf warra jaarsolii ijoolleen dhumteetti jaarsolii qorquuf sagantaa jijjiirtee dhufte jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo bakka jirtu dhaamsan sii dhaamu gochaa nama yeroo ammaa ji'a 3 kana keessatti ta'e jaarraa waggaa 100 keessatti ta'ee hin beeku jechuudha. Gochaa nama bu'aa isin argisiistan lubbuun ilmaan Oromoo tola wareegamne jechuudha. Awurooppaan biyya Itoophiyaa deeggaruu keessa baatee itti sagaddi turte jechuudha. Amma garuu murtii takkaan argamne irratti dhiiga ilmaan Oromootiin murtiin gaariin kenname jechuudha. Injifattaniitu waan injifannoo akkamii dhuunfattaniitu jechuudha. Kanaaf qabsoon dudduubatti akkan deebinanis niin jedha. Maqaa jijjiirte maal jette nama lubbuun ilmaan Oromoo maaliif du'e jettee dubbachuu hin dandeenye? Lafa Oromoo irratti nama akkasii dubbachuu man dandeessu jechuudha. Koondemii Tigireet jechuudha oppiidiyoon. Muktaar Kadir warri caffee Oromiyaa koondemii Tigireet jechuudha. Dhigaanuun immoo isa keessan jiraannu ofii keetii boollatti qotte kanatti hidhattee galta jechuudha. Uummata Oromoo tasgabbeessuudhaaf uummata dhiiga dhangaleeyyuu haasa'uu hin dandeenye waa'ee maaster pilaanii maquma isaan kaasuun ati nuuf ammallee warra gumaate jechuudha. Abjuuttee deebii dhaqirra fi abjuu kee itti fufee jechuudha. Abjuun kee galma hin geenye xumurtee abjuuttee hin finne jechuudhaati. Kanaafiyyuu ilmaan Oromoo bakka jirtanitti harka wal qabachuudhaan isa duraanii caalaa daran wareega kaffaluun itti fufuu qaba qabsoon jechuudha. Dudduubatti akkan deebine kan ammoo galmee kana dhageenya jennee dudduubatti deebi'uu hin qabnu jechuudha. Jaarsa jaartiin amma bayi harar yoo xinnaate 7 lolarra jira jechuudha. Amboon akkas kunooma biyyoota guddaa akka jirtu lola dirree irra jiru jechuudha. Warri kaanoo maaliif ciiftu? Duu ajjeesisuu kaatanii jalqaba ergi galmaan hin geenye kaa lixis kaabis kibbis bayis kaa wal kakaasaan isiniin jedha. Kaa wal kakaasaanii jara tortortuu kana nurraa balleessaa jechuudha. Ilmaan Oromoo ijoollee qofaan ta'uu hin qabu jechuudha. Jaarsoliinis ka'ee ulee isaa fudhatee karaarra jaajjuu qaba jechuudha. Lola tokko malee ka'ee karaatti bahee dhaabbate mirga isaa kabachiisuu uummata danda'uudha jechuudha. Uummata galaana jechuudha Oromoon baay'inni isaa. Utuu humna tokko hin barbaaddatiin, utuu meeshaa tokko hin qabatiin jechuudha. Fakkeenya isiniif haa ta'u Ijiptiin, fakkeenya isiniif haa ta'u Tuuniziin, fakkeenya isiniif haa ta'u Liibiyaan jechuudha. Meeshaa tokko malee harka isaatiitiin wal gargaaranitu wal irratti hin ilaalin koondeminee mana bitachuudhaaf lafa furachuudhaaf qabeenyaa kanaaf jedhee utuu wal irratti hin ilaalin wal cina jaajjee. Kanaafuu wal cina jaajjaatii waan kana galmaan ga'a jechuudha. Tokkummaa keessan jabeessaatii kaa qabsoo kanatti itti fufaa jechuudha. Wanti nu hir'amnuuf maali? Dhiigi ilmaan Oromoo daa'imni dhangalaatee isinitti hin dhaga'amu. Sabiyyiin karaa adeemite isinitti hin dhaga'amu. Ka'umsi kun maal irratti jettanii yaaddanii? Waggaa meeqa jiraattu? Waggaa meeqa jiraattu ilmaan Oromoo? Qabbanaa'uun qabu daran itti oofuu qabdutti jabaachuu qabduun isiniin jedha. Dhiigni ilmaan Oromoo guyyaa guyyaatti dhangalaasisuudhaaf ergi dhangalee immoo balbala keessan cufachuu hin qabdan jechuudha. Harmooliin dhaabbachuu hin qabdan jechuudha. Sodaachuu hin qabdan jechuudha. Karaa namaaf agarsiistan. Namni tokko irra boris iftaanis dudduubas amala seeti isiniin jechuu hin qabu jechuudha. Dhiira kun bakka xumuruu qaba jedhee isin sodaachuu qaba jechuudha. Sodaachisuu qabdu jechuudha. Amalli see xuxxee deebiti jechuudha. Maaf of doorsisiistu dhiira. In agarsiistan itti jabaachuu qabdu jechuudha. Kanarra daran jabaachuu qaba jechuudha. Maali birri isinii kennani cinaan isinitti kutanii isin sangoomsanii dhagaarra kaa'anii cinaanicha akkas hin goobdaniif isin tumanii. Abbooliin harmooliin namoonni gurguddaan hin kaatanii warra oppiidiyoo warri kaabineenoo damoosisee immoo utuma faayidaa qabaate yoo. Ati boris jiraachuu dandeessa dhugaa hojjetu namni dhugaa hojjetu yoomiyyuu unuma argata. Dhugaa dubbadhu dhugaadhaaf du'i.
kun isin agaafatu warri dhiistanii mana keessa ol deebitanii ciistan jechuudha. Maalisin kaawal kakaasa hinna gaynaa jecha OPDO master plan miniti isen du'a ilmaan keenya irratti nama tokko baatee dubbattee maaliif ummanni koo du'attee namni mormine waa'ee lafa Oromiyaa dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Kana beekaan isiniin jedha. Akkuma ammatti jirtan kanatti jabaadhaa akkama bayi itti cimee jira amboon itti cimee jira garreen kanis jirtu gararra caaluu qabachuudha. Adaraa keessan ni injifanna almost geenyeerra ka harkan kennina maaf sodaattu maaf haasa'uu sodaattu maaf gadi ba'uu yaaddoftu maaf afaan Oromoo haasa'aa yaaddoftu hanga yoomitti yaaddaa jiraattu. Wallahi laazim rabbiin sila du'aaf harka namaatis yuumate inni kiristaanas inni islaamas yoo namantate qadaadan qabdu guyyaa seerran darbitu jechuudha. Guyyaa gaafa gara haadha keenya keessatti nu kalqe guyyaa 40 san guyyaa duunullee nu katabame jechuudha. Baqannes ariinas guyyaan du'a keenya hin jijjiiramu gonkumaa namni rabbi tokkichatti amanu jechuudha. Inni kiristaanas inni islaamas jechuudha. Garuu seenaa hojjennee yoo duune maqaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu qabsoon kun akka jaran itti jabaatu inna laas inni keessas ka'ee wal kakaasuu qaba ga'ee jedhee deebi'uun qabu. Warri biyya alaa keessa jirtan immoo waan miidiyaan Ayirooppii dheengadda dubbii kana dubbate yeroo hundaa ishuu kanarratti kaasaati dudubbadhaa ummata keessan jabeessaa itti dhaamsisaa interviewun wanti hundumaa miidiyaa yeroo hundaa waa'ee dheengadda ilmaan Oromootiin gonfate dubbachuu turreera ishuu sanarratti jechuudha. Haamilee ta'a wanti godhame kun addunyaa irratti ta'ee hin beeku. Wanti maqaa Oromootiin Ayirooppeen aanan 28 ol kan ta'e irratti paarlamaa taa'ee maree irratti godhe eenyu kan argatee hin jiru jechuudha. Utuu jara kanatu saba biraatu waan kana moo'ee miidiyaa yeroo hundaa ganama galgalas waa'ee kana haasaa jechuudha. Dhageessisaa. Nama garaagaraa haasofsiisaati yeroo haasoftanitti reediyoodhaan, miidiyaadhaan, feesbuukiidhaan waan illeen galgalaa ganama abdeet ta'e sheer ta'uu qaba jechuudha. Waan nama gonfate akka namaafillee humna ta'ee gochaan godhame kun abdii ta'ee nama humna isaatiin itti fufuun isiniin jedha. Galatoomaa injifannoon kan qeerrooti. Qabsaan indu'a qabsoon itti fufa harkan kennina bitamtuu ergamtuu koondeemii Tigree Muktaar Kadirfaatii fi hin dhagayinaan isiniin jedha. Hin dhagayina maaster pilaanii miti waan ilmaan keenya ijoollee waggaa tokko waggaa lamaa dhiigisee karaatti jige hammarraa baatee hin dubbanne poolisii keenya bagajjeessanii galatan isin gashatte Muktaar Gadir ajooftuun guddifachaan galatoomaa sheernaa godhaa.